Maalan fakkaadhaadha namuma iyyuu hin fakkaadhu rifeensi iyyuu narraa ga'eera dhugaadhaa jechuu barbaachisaadha. Guys gaafa jechuudha bari gaafa tuqamani gaafa iccitiin isaanii gadi baatu gaafa waan jiru hundumaayyuu jechuudha nuti baannee fi gaafa dadhabne isaanii gadi baasne akkam akka isaan ta'an akkuma argitanii jechuudha. Akkam akka isaan ta'an kanaaf iyyuu jechuudha. Amma viidiyoon dheengaddaan hojjedhe argee raawwate jechuudha. Abbaa manaa koo maalan jedhaani yaa waan ilmoodhuma walirraa qabnu sana abbaa manaa koo hin jedha. Hanga samaanan keenya walirra jirtutti jechuudha. Abbaa manaa koo jennee wal waamna jechuudha. Garuu gaafa sanaan booda abbaa ijoollee koo jechuu wayya. Abbaa manaa koo jechuun abbaa ijoollee koo hin jedheen isaaf wayya jechuudha. Maaliifin ilmaan walitti dhallee qabna waan taateef garuu nama akkanaa immoo jechuudha. Nama akkanaa abbaa ibeluu abbaa ijoollee koo yoo jedhanii waamuudhaaf namatti ulfaata isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifini gaafa balleessa ofii isaaniitti balleessan gaafa asiin bahan gaafa achiin bahan gaafa muka 90 yaabbatanii kun isaaniitti mul'anne jechuudha. Har'a kan nuti akkasitti keessi keenya nu gubatee waan of goonu dhabnee baanee dubbannu kun isaaniitti mul'anne. Garuu gaafa nuti gadi baanee gara itti afaan banan gara itti aarii keenya itti ibsan nutti baanee too ibsannu intan caran jechuudha. Immaraatani waan of godhan dhabani. Sababni isaa maali wanti isaan akkana of godhaniif waan iccitiin isaanii baateef jechuudha. Waan iccitiin isaanii baateef kan isaan akkana godhatan, waan iccitiin isaanii baateef kan isaan maraatan jechuudha. Nuti immoo mana keessatti daa'ima qabanne jireenyi biyya keessa kana keessatti akkamitti akka jiraatan manni kiraayin birriin meeqa akka kaffalamu qallamni yoo bitama yoo ta'e meeqan akka bitamu biyya kana keessatti akkamittiin akka jiraataa jiramu nama keessa jirutu beeka jechuudha. So sanarraan darbee immoo gaafa wanti argite dhuftee raawwattee camlaaqan garaagaraa bakki argite irraa dhuftee raawwattee kan silaa ilmoo keenya guyyaa tokko guyyaa lama nu bulchu ittiin fudhattee achiin deemtee ittiin fayyadamtu. Deebistee immoo tunis jechuudha na warrumti immoo faana jiraannu kunuyyuu abbaa manaa warri jedhaman kuniyyuu jechuudha. Ganaa gadi deebi'anii likkiskisaanii ilmoo isaaniitiif waan gahaa tokko nyaata gaarii tokko uffata gaarii tokko itti uffisuu dhiisanii ganaa isaan faana deemanii asiif achi akka saree akka likkiskisii ta'an jechuudha isinii gale. Kanaaf iyyuu gaafa iccitiin isaanii jalaa gadi baatu immaraatanii jechuudha. Immaraatanii warra akkanaa kun immaraatanii abiddi isaaniitti qabata malee ani kana booda immoo omaa waan angadi jedhu sin qabu waan dhiisuu sin qabu waan irraa deebuu sin qabu waan kana takka waan jirtu hundumaa takka kanna intalitti ani kanna suuraa ishee kanna iddoo isheen jirtu kanna silkii ishee of harkaa qaba jechuudha. Amma dubbiseen isin jira deebinaaf deebisoo diddeessin minaan jettee jechuudha. Garuu jaalattus jibbitus ini manaaf deebistee deebii waan isii dhiisuun qabu. Hanga suuraa isii hanga waan hundaatti isiidhaa gadi baasee jechuudha. Waan immoo gaafa gara kan kee ta'u jechuudha. Gaafa gara kan kee ta'u waan inni maal sii godha si hojjeta. Odoo ati qulqulluu taatee gaafa ati jirtu rabbiin siif hojjeta jechuudha. Ani immoo rabbi waan hundumaayyuu iccitii jirtu hundumaayyuu osoon ani lukaan deemee hin barbaadin osoon dhiphadhee raawwadhee hin barbaadin iccitii hunda ishii guuree manuma kootti naaf fide jechuudha Waaqayyo. Galanni guddaan isaaf haa ta'u Waaqayyo guddiseen galateeffadha. Odoo rabbi kana hundumaayyuu rabbii waan kana naaf gochuu baate rabbiin akka waan kana akkana ni baru na taasisuu baate anis hin dubbadhu jireenya mana keessatti ofii kootiin tasaaqaqaatuma ol jechaa gadi jechaa daa'ima kana faana rakkataa yoo barbaade iddoo barbaade bulee yoo barbaade iddoo barbaade bahee yoo barbaade iddoo barbaade seenee yoo barbaade iddoo barbaade bahee jiraata jechuudha. Garuu immoo Waaqayyo gaafa qulqullinnatii kan koo argu kana ifa naaf taasise galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu hanga sagalee jara sanaa jechuudha. Sagalee gaafa isaan wajjiniin ta'anii haasa'an gaafa isaan mana achi intanii qabatanii raawwatanii deemaniitiin wajjiniin bulan deebisanii raawwatanii wantoota isaan haasa'an hunduma dhugaa rabbii dhugaa isiniin jedhama. Kiristoosiin kinoo rabbiin tokkicha kan na argu. Kana hunduma isaan qaba jechuudha. Kana hunduma isaan qaba. Amma giftitii kiyyaa jedheen egaa giftii kiyyaa amma maal sii wayyaa? Qoy maamatiyyaa. Qabucho qoy icciti takkanaa saa qoy saree tomboyniiti. Inna amma maal sii wayyaan jedheen amma maal sii wayyaa? Anaaf killakkistamoo anatu siif killakkisa. Amma hoo wal barree jirra. Ani waan hundumaayyuu bareetiin hin jira waan hundumaayyuu nan beeka waan hundumarrayyuu gaheetiin hin jira
maaltii wayyaa jedhee gaafadhe xaxxitti jechuudha afaan ishee qabatte waan dubbatti wallaaltee xaxxitti keessattuu jechuudha keessattuu warri inni kan kana dura tiraariin godhatan jechuudha warri tiraarii godhatan illee haa ta'u kanaan booda uumallee akka barbaadan taatanii abbaa barbaadan faana bultanii hojjettanii isinirraan beekamu jechuudha deemtanii raawwattanii ani ilaalga maqaa nama warra ebeluu hin dhufne garuu gaafa tokko gadi fuudhee raawwadhee waan sana gadi baay'ee dubbachuun kun hafu ebeluu jedheetuma ishee dubbachuun kun hafu deebinaaf hin deebistu taanaan jechuudha. Tokkoffaa ammoo gaafa jechuudha gaafa osoo tidaariin godhatin odoo tidaaritti seeniin jechuudha. Gaafa dhattee immoo akkasitti abbaa barbaadde faana bultee akka barbaadde taatee bakka barbaadde baatee bakka barbaadde galtee waan hundumaa gootee raawwattee gaafa immoo abbaa manaa biraatti dhattee heerumtu maal taate akkas taate siin hin jedhanii maal taate akkas taate eenyu faanaa kana dura heerumtee jirtaa siin hin jedhanii. Kuni gaafii guddaadha naafiyyuu jechuudha dhugaadhuma dubbachuudha fi kan immoo mucaa tokko mallaan jedhee bagaa fayyootti kolfaatee turte sammuudha kana fayyootti kolfaatee turte naan ani hin kolfine dhugaa waaqayyo jechuudha fayyoodhaaf nan gaddaafi baay'ee tokkoon gaddaafi jechuudha. Maalifiini wanti nani yeroo darbe kan kolfaa turee fi kolfee waan an kolfee isinitti fakkaateef maal isinitti fakkaata waa'ee sabboontuutti irratti jechuudha waa'ee sabboontuu. Wanti kun iccitii waan ta'eef isaan walitti araarsuudhaaf. Egaa immoo jiraani gara biraatiin nama biraa faana yoo jiraate illee jiraate ani hin beeku jechuudha. Malee waa'ee sabboontuutu irratti kan nani kolfee malee sababni isaa wanni nani isa kolfeefuu maali yoo jettanii waan wanti sun dhugaa hin ta'iniif jechuudha. Wanti sun waan dhugaa hin ta'iniif hin kolfee malee kolfuu barbaadee miti jechuudha. Maaliif ani dubbataan kan ganama dura yoo maal jechaatanii ture namni hunduu iccitii keessa isaa jiru baattatee raawwatee dhofkatee raawwateeti kan jiraataa jiru. Malee namni nagaadhaan jiraataa jiru tokkollee hin jiru jedhee dubbataatiin ture jechuudha. Egaa marree mucattii akkas jedhanii gaafadheen jira zimminaan jette jechuudha. Kun asirratti akkuma ilaaltanitti jechuudha. Mucattiin eessa jiraatte asii miti kan jiraattu as dhuftee as turtee. Dhuftee jechuudha ala darbee yeroo tokko mee dubbadheetiin ture waan kana nama qalbifachuu dadhabdan malee warreen alatu deemtanii biyya alaa deemtanii abbaa manaa namaa osoo haadha manaa qabu osoo beektanuu biyya alaatii dhuftanii raawwattanii osoo maatii keessan illee ijaan hin argin hoteela qabattanii hoteela bulanii meeqatu jira jedhee raawwadhee dubbadheen ture sababni isaa waan iccitiin kun jirtuuf jechuudha. Hanga waan kana iccitii isaa bahee raawwadhee dhugaa jirtu hundumas fudhadhee irra ga'uufin jechuudha waan kana inni yeroo sana iccitiidhumaan haasa'ee zimmedheef maa inni cimdii ishii hanga gadi qabadhee waan sana irra ga'utti ani immoo dhugaa waaqayyo jechuudha wanna tokko hangan gadi qabadhee irra ga'ee waan sana dhugaadhumaan ija ishiitirra ga'utti hin dubbadhu jechuudha. Sababni isaa maa inni wanti sun boru deebi'ee raawwate soba ta'uu danda'a jechuudha. Sababa kana ta'eefu hanga waan sana irra ga'ee raawwadhee wanni sun iddoo kanaan bahe iddoo sanaan gad dhugaa bakka kanarratti argame kan jedhamu hangan argadhutti hin dubbadhu jechuudha. Kanaaf iyyuu amma wanti na dubbise maa inni tokkoffaa ofiisaatii xaphee raawwatee waan qallaalitti jechuudha waan xiqqoo irratti manaa bahuu isaati jechuudha. Lammaffaa immoo waan jirtu hundumaa ani dura qulqulleeffadhe maaltu akka ta'aa jiru maaltu akka godhamaatii jiru hunda isaa bareedanii jira jechuudha. Hunda isaa jechuudha. Namni ilmoo ofiif illee yaada. Anaaf haadha manaasaaf yoo yaaduu dadhabee ishee faana manatti jiraatu yoo yaaduu dadhabee dhala ofiitiif yaaduu danda'a jechuudha. Garuu waan hundumaayyuu ati hin qorta jechuudha. Nama tokko gaafa faana jiraattu hin qorta bara. Maal irratti qorta? Waan gurguddaadhaan miti waan xixiqqoodhaan jechuudha. Waan xixiqqoodhaan qortee ilaalta jechuudha. So ani immoo waan hundumaa qormaata kana hundumaa qoreen jira, irra baheen jira, irra darbeen jira jechuudha. Sababa kana ta'eefu hardhis ta'u borus ta'u caffartus caffaruu baattus olloltus gidiloltus ani waan hundumaa irra ga'eetiin hin jira. Waan hundumaa waanan dhaga'ee jiruuf waanan argee jiruuf waanan beekuuf dhugaadhaan dhugaatti wanti kun waan ija kootiin argee jiruuf waan gurra kootiin waan haasaa sagalee keessa waanan dhaga'ee jiruuf jechuudha. Wannummaa namti takka wanti na sodaachistu wanti duubatti na deebistu hin jirtu. Iccitii jirtu hunda ishii duraa jalqabee hanga dhumaatti jechuudha. Nama isa kamiifiyyuu barnoota akka ta'u nama isa kamiifiyyuu akka mul'atu jechuudha. Meeqatu jira kan akkanatti ukkaanfamee raawwate meeqatu jira manatti haati manaa rakkattee kan dhiironni bahanii ulfatti akka barbaadan ta'a meeqatu jira jechuudha.
So har ammoo ani gara itti gadi ba'ee dubbadhu nan qaba. Namni itti dubbatadhu nan qaba. Sagaleen itti ba'ee itti dubbadhu nan qaba jechuudha. Sababa kana ta'eefu nan dubbadha waan an dhiisu hin qabu. Intala kanas gurbaa kanas nan awwaarra jechuudha. Osoon jara kana ifatti baasee isaaniin awwaarrajin dhugaa jirtu hangi gadi baasanii ofii isaaniitii dubbatanitti otoon isaan hin ga'iniin waan kana waan an dhiisu miti. Waan an dhiisu miti jechuudha. Oma lubbuudhuma keessa sirriitti balleessanii malee waan kana waan an dhiisu miti jechuudha.